Yooyyaa harka fuuni ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa oduu sa'aatii kana dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu Phaaphaasiin kutaa lallaba Wallaggaa lixaa Gimbii kan ta'an Abuna Gabri'eel Onkoleessa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa keessatti jeequmsa kaaste jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hidhuun dhagahame. Manni naannoo daangaa hidhatee fi hidhachiifamee gurmaa'ee qe'ee isaa fi daangaa Oromiyaa akka eegu taasifamuun dhimma akkaan murteessaa ta'uu kutaaleen hawaasa garaagaraa naannoo Oromiyaa himanii jiru. Itoophiyaa keessatti aangaa'onni mootummaa ajjeefamuun itti fufee jira. Guyyaa har'aas aangaa'aan mootummaa tokko qaama hidhateen ajjeefamuun dhagahamee jira. Obbo Taayyee Danda'aa murtiif dhaddacha irratti kan dhiyaatan yoo ta'u, Obbo Taayyee Danda'aa murtiin itti kenname moo hin kennamne kan jedhu odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti guutuusaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Irra deebi'uudhaan ashama harka fuuni jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenya guutuutti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Hundeessitoota Sonoodosii Oromiyaa keessaa tokko kan ta'an Abuna Gabri'eel bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatiin hidhamuu isaanii maddeen himan. Phaaphaasii kutaa lallaba Wallaggaa lixaa Gimbii kan ta'an Abuna Gabri'eel Onkoleessa 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa keessatti jeequmsa kaasuuf yaalaa turan jechuudhaan itti gaafataman bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Komishinar Aarsaa Mardaasaa hidhuu isaanii keessa beektonni dubbatan. Akka keessa beektonni jedhanitti Abuna Gabri'eel ergaa Sonoodosii Oromiyaatiin kutaa lallaba Wallaggaa lixaa Gimbiitti ramadamanii booda gidduu lixiinsa mootummaa gara Finfinnee akka deebi'an dubbatan. Erga gara Finfinnee deebi'anis hojii mana amantaa dhiisanii jireenya dhuunfaa isaanii jiraataa turan jedhan. Haa ta'u malee qaamonni tokko tokko Abuna Gabri'eel dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaan dhiibbaa taasisaa turan. Abuna Gabri'eel mana jireenyaa isaanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu bakka Ashawaa Meedaa jedhamu qabamuun achumaan Burraayyuutti hidhamuu himan. Onkololeessa 13 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaachuu kan himan keessa beektonni kunniin Kumaandar Aarsaa Mardaasaatiin himanni Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti deemuun jeequmsa kaasaa jedhu irratti banamuu himu. Abbaan seeraa namni kun maal balleesse jechuudhaan abbaa alangaa fi qorataa poolisii gaafannaan isaan lachuu nuti hin beeknu bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaatti gubbaa irraa himate jechuudhaan deebisaa akka deebisaniif dubbatu keessa beektonni. Beellamni itti aanu Onkoleessa 21 bara 2018 qabamuu maddeen OMN'tti himanii jiru. Manni Oromoo naannawa daangaa hidhatee fi hidhachiifamee gurmaa'ee qe'ee isaa fi daangaa Oromiyaa akka eegu taasifamuun dhimma akkaan murteessaa ta'u kutaaleen hawaasa garaagaraa naannoo Oromiyaa ni dubbatu. Daangaa Oromiyaa eeguun immoo dhimma uummata naannawa daangaa qofaaf dhimma dhiifamu miti jedhan kutaaleen hawaasa garaagaraa yaada isaanii kennaniin karaa naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa fi Somaalee daangessuun naannoleen Amaaraa fi Somaalee babal'ifannaa lafa hamaatti jiru jedhan. Kunis lafa bal'aa Oromiyaa uummata Oromoo irraa buqqisuudhaan uummata naannoo isaanii qubsiisaa turu dubbatan. Oduma wal fakkaatuun waan argatan meeshaa bitadhaa walii bitachuu hin dandeenye wal gargaaraa wal hidhachiisaa akkasiin diina qe'eettiin ajjeesu ofirraa ittifna jedhan. Bulchaan aanaa noonnoo obbo Wandafraash Lulleessaa manni Oromoo finxaaleeyyii kan dahachiise akka qotatanii nyaataniif malee akka isa ajjeesuuf miti jedhan obbo Wandafraash. Jarri kun diina uummata keenyaa ta'uu beeknee uummanni keenya bakka jirutti dhaabee of kabachiisuu qaba jedhan. Bulchaan kun balaaleffachuu qofa osoo hin taane likkii galchinee agarsiifna jedhan. Taalessa Amaaraa warra karaa deemu qotee nyaachuu dhufe malee nu qabsaa hin jenne nu keessa taa'ee nu irratti qabsaa hin danda'u. Mirga akkasiis hin qabu. Seenaa akkasiis nu biraan qaban. Nu qabsaa'ee biyya keessa jiraannu kana keessa akka isaan jiraatan kan gochaa jiru nu Oromoodha malee saba biraa miti. Jibbinsa qofaa balaaleffachuu qofa otoo hin taane warra hidhateen waraanuu ajjeefnee agarsiifnaa jechuudha. Dargaggeessi kun bakka jirutti yoo rabbeedhe qawwee dullaan amma qabattanii jirtan kilaashiitti jijjiiramuu danda'a. Kilaashiitti jijjiirama. Karaa biraa namni qabu kilaashii haa bitatu. Bitadhaa. Mallaqa kamuu wanni sangaarraa hafu sangaa ittiin qotamu waan ittiin daldaltu irraa nafu kilaashii bitadhaa. Namni kilaashii bitamiin kabajama. Kabaja argata. Ittiin of eegaa ittiin uummata isaa eegaa. Kilaashiin ilmoodha. Ilmoo ofiiti. Akkana miti. Kanaaf waan argattaniif meeshaa bitadhaa. Abbootiin as keessa jirtan ijoollee ganda kana keessa jiran
amma dandeessan akkuma amma jedhame deeggara meeshaan bitame warri humna hin qabne namni meeshaa qabu dandeenye dargaggeessa leenjeetti ilmoosaatti hidhee ittiin diina ofirraa faccifna qe'ee keenya eegganna misooma gaggeessina jechuudha. Naannoo Amaaraatti ajjechaan aangawoota itti fufee jira. Ammas aangaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Shawaa Roobitti ajjeefamuu himame. Walitti bu'iinsa kan itti fufe naannoo Amaaraatti ammas godina Shawaa kaaba magaalaa Shawaa Roobitti hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalattii obbo Lammaa Wandafraaw ajjeefamuu hordofee bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobitti gadda itti dhagahame ibsee jira. Bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobitti ibsa kaleessa baaseen obbo Lammaa Wandafraaw aangaa amanamaa nageenyaaf dhaabbata jedhee garee sodaattu irraa rasaasa itti dhukaafame lubbuun isa darbeera jedhe. Ajjeefamuun aangaa kana gadda cimaa nutti fiduun gara nu hammeesseera kan jedhe ibsichi harka warra badii kanaas hin kutanna jechuudhaan akeekkachiisira. Bulchiinsi magaalichaa maqaa qaamota kana otoo hin dhahin qaamotni yaada mormuu hin beekne humnaan nama injifachuun akka hin danda'amne kan hin beekne magaalaa keenya irratti gadda uwwisaniiru jedhe. Dabalees yaada kan sodaatan mariitti kan hin amanne murtiin isaanii dhiiga namaa dhangalaasuu kan ta'e diina uummataati jechuudhaan himate. Hojiin isaanii kunis kasaaraa isaanii sirnaan akka agarsiisu jechuudhaan hubachiisaniiru. Waggoota hedduuf kan itti fufee walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa sababa godhachuudhaan ammas ajjechaan aangawoota naannicharra gahuu itti fufee jira. Murtiif dhaddachatti dhiyaatanii ammas beellamni qabamee fi obbo Taayyee Danda'aa bu'aan qorannoo sabamis mirga namummaa himatanis murtii eeggataa jedhame. Himata sadiin himatamanii mana murtiitti ofirraa ficcisaa kan jiran daataa ministeera nageenya duraanii obbo Taayyee Danda'aa kaleessa okkoleessa 13/2018 mana murtii olaanaa federaal Lidataa dhaddacha tokkoffaa kan dhimmoota farra shororkeessaa fi heeraatti dhiyaatanii jiran. Obbo Abarraa Nagaasaa abukaatoo obbo Taayyee Danda'aa kan ta'an manni murtichaa dhaddacha adoolessa 30/2017 dhimma obbo Taayyee irratti ta'ee tureen kaleessa jechuun okkoleessa 13/2018 murtii kennuuf beellama kan qabate yoo ta'u ammas manni murtichaa garuu waa'ee murtii kana ilaalchisee waan nuti hin xumurretu jira jechuudhaan okkoleessa 24/2018 beellama biroo qabachuu abukaattoon obbo Taayyee Danda'aa dubbatee jira. Obbo Taayyee Danda'aa kana duras akka mana hidhaatitti dararamaa ture akkasuma immoo ammas irra deebuudhaan mana hidhaatti dararamaa jira. Nuti akka jiru miidiyaatti rabbi isaa haa baasu firii Taayyee Danda'aa jennee jira. Isinis bakka jirtanitti firii Taayyee Danda'aa jechuudhaan sagalee ta'aa fi isiniin jedha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha. Oh